ما هو كون بسم الله إذا كان يقول لنا تبين لا كوسا ديرا كايرو قبدا طب كون قبل مدرك أنا والله والله إنك ناكن نكاول جنا جن أيه كيساني سير كذا بقامو بقى جالنا أبو تاو سكت لسيت بوي هاي هاتي مثلا أنا أدوبه قام في سين منجر قابي سين منجلة سيرفا إيه دي كذا فارمت ما يد إتي يا دام كوتشي أسوينا خاصة نمبر سير كخبص إلى جاتنا قبل كم سنة درو مرة إيه إلى دران أتنا قبل كم إلى شجع بو على إلى شخصنا ما نهرج يون نهرج نهفرو فبربادو كم يا زمان ترى يعني جيجي كان زمان لا تو أرام هو المكمنا جيجي كان ترى مالي يا جيجي كان أوروما ما يتوقع ما كيف أكنا ما دران سعودي ترى حافظ سمو أكنا ما دران سعودي ترى لا كم كدوغاية تيردا بارد دمو Shekaro bema isinu amare panduranga fa police ana saya tuman turre mara ko kabare kopling ki gora family ujolen sodomi laman kopling ki godan turre bisen hamil ke Shekaro bema ma yini rat kabar uyangu ajumati kopling ki gora guys unoda chwale Muhammad Sadiq Ganamo tokko bar waa'ee birdilibsii an dubbadhee rasiinti kolololtee jennaan waan sanii baranu arsiise yaadima birdilibsii irratti baay'ee lolaa turtee jennaan arsii kana isinirraa fuudha jedhee akkuma gaangee nama diddu jala qamadii yookaan akkana waa jala qabanii qabatan isin qabachuu barbaade isin xiqqoo faffaarsee isin soddaa kennaan tukina jijjichuu jalqabdee jennaan baalaayee kurbaa irraa dha'ee baali waroobeetii irraa fuudha isinit dalageen basammuu isinit sirbi tokko kabiyyaa haraaman qabu sirba tokko gidee ijoollummaa dhageeffataa turre gamanni waabe gamni cilaalon karaa jidduu lamaa waabe matu dhoose karaa maqaan nama articha jedhee waamamaa jira artist Umar Sulaiman jechi isaa ama fakkeenyaaf gosti baaleen tagama jirtu gamanallee jirti fakkeenyaa sabiroo yoo fudhattan akkasuma hunduu injirti gamana namni kun wal keessa jira yoo qoratan karaa kanaan ammallee mootu madda iddoo jalqaba Oromootii jedha maddi walaa bullee haala kanaan yoo wal qabsiisanii seenaa duraanitti irraa kaasanii baaleen tun tama Oromoo guutuun taatu keessattuu ta ilmaan sikkooman doon taatu yoo Oromoon birallee ishii mattaqaa gaafatame nuti ilmaan sikkooman doo akkamitti biyya keenya irratti lafa keenya irratti mattaqaa nu gaafachuu danda'ama yoo uummanni obboloonni keessan kaasa waan kan akka hoogganaa tokkoo sitti deebiin keessan maal? Rabbi Quraana keessatti kifla gara isinii taasifne aanaa isinii taasifne ganda isinii taasifne balbala isinii taasifne Ara Quraana keessatti baalen maaliif jennaan wal haa beektanii fi Rabbi nuun jedha akkuma sanattamma atamma eessa yoo siin jedhan eessa jetta animu gosa tamimta eessa jetta arsii moo baale jetta arsiidhaa miire ittumaan haa dubbatamtuufi malee haa ammoo namni gandummaa wal qooduufi miti ka baale jirutu arsii jira ka arsii jirutu baale jira ittuma himuufi ittuuf orkisuufi bakka ati ammootiin dhaloota kee balbala kee akkasitti ammootiin namni haa beekuufi malee gandummaa wal haa qoonnuufi miti ka baale jirutu arsii jira ka arsii jirutu baale jira haa ta'u ammoo gaafa ammoo mattaawaqii an jiraate nageenni hin jira maaliif jennaan ka arsii keessaa badii balleessee arsii balleessuuf deemu jira ka baale keessaa ammoo balleessee baale balleessuuf deemu jira
Gaafa kana ammoo akka ammootiin namni mattaawoqiyaa isaatiin beekamu. Kan mattaawoqiyaa hin qabne eessaa isaan beekan bakka isaan beekan qabachuu hin dandayan. Kanaaf nageenyaafillee waa hundaafiyyuu mattaawaqiyaan barbaachisaadha. Fiigalee? Mattaaqama paaspoortii. Mattaawaqiyaa yookaan immoo paaspoortii yookaan immoo suuraa tiishartii ishee karoobee suuraa jettullee qabattee maseenuu dandeenya. Ta tiishartii sun naa taate. Ta tiishartii tanan naa ta'e. Awwala paaspoorta si gaafatan yoo paaspoorta dhabde mattaawaqiyaa yoo mara mattaawaqiyaa hin qabaatin tiishartii suuraa ishee karoobeetiin jettu qabaatuun dirqama kee. Sadiin kana dhabde silkii keessan qabaatanoo. Uumaa sin fayyadu silkiin kee. Yoo profaayilirra isin kaayatanoo. Uummata akka sin fayyadu sunillee. Kan dinqisiifataa ishee karoobeetii isaan dubbisuu barbaadaa. Yoo jedhe amma na qabani baala dhufe. Awwalatti namni hidhamuu isa yoo akka jedhee seenu. Maaliif? Maaliif? Malaan nyaataadha. Maqaan namaa Asmasaayiidha. Asmasaayii jedhamee qabama malaan nyaataa. Yoo nama dhugumaan isin jaalatu ta'e hoo? Ajajuma nu jenneen kana hojiirra oola mattaawaqiyaa baafata paaspoortii baafata. Namni nu jaalata. Maatiif tokkummaa isin file. Laakki kullii namaati mana sanitti filamnee atis ta'ee biliyeenara filoorsa miliyeena 5 qabaatee 6 qabaatee ajaja sheekaaruu malee gara takka deemuun hin jiru. Gaafa namoonni abbaa barbaanne ofii filanna malee poostan filanii nutti hin ergan. Laa kuni aslii kiyya walii ajajamuudha. Filannoo keessan irra deebi'aa nuun ilaallatu. Nu caqasi kana caqasi. Kuni walii ajajamuudha. Kuni walii hoogganamuudha. Beekaa fi marii keessa jirratti marii ofii keessa hin jirre jalatti hin bullu nuti. Nama ofii filanneen bulla malee qubaan bulla malee lubaan hin bullu. Laa islaamni namni tokko yoo amaana nama godhe namni martuu amaana nama godha. Ani keessa hin jiruun ani maaliin hin jiru. Tuni dubbiin filannoon irra deebi'uu qaba. Yoo ati keessa hin jiraatin filannoon irra hin deebi'u. Wanni irra deebi'ama jedhu wayiitu hin jiru. Maaliif jennaani? Waraana kiyya godhee bosona seena ka. Yoo naan hin madhan. Zamana sareen zeebraa eeggattee deemtutti qawweedhaan bosona keessa seentee tokko sun ilma Oromoo fituudha. Yeroo ammaa furmaanni argamu biiriini malee qawweenii miti. Okay, sagantaan bulmaata keessanii maal fa'a? Keessaas tokkosa jidduutti ilmaan Oromoo qabeenyi Oromoon dhumata. Kuni gowwummaadha. Maal zamana ammoo tashaashaalee namni bi'iirii walii galutti ati caakkaa keessa baddeet qawwee as tokkosta. Kuni gowwummaadha. Namni haaqilli namni beekaan bi'iirii walii gala. Akka qabeenya Oromollee eeggamu namni Oromollee dhiini Oromollee akka hin buune yoo barbaade bi'iiriidhaan walii gala. Wanni inni daggala keessa badee as tokkosuuf hin jiru. Daggala keessa badummaadha. Siigalee namni ayi deebi'eet Oromoon dalaga yoo jedhe bi'iiriidhaan walii galee akkasitti beekumsaan walii galee walii ajajama. Kanuma dubbiin jiru. Bareeda bakka warra isin filate bulchaa kan nuti gaaf duraatu filan irratti hirmaanne waan ta'eef ofumaan bulla mootummaa malee maara qaba. Laa beekumsa amiira malee bulan. Baraati Wayita du'anillee du'a jaahiliyyummaa du'an jaahiliyyaan amiiran qabdu. Yoo ammootiin illakki amiira malee deema yoo jedhe. Waan nuti asfararra inni nabiin kenna yoo hin du'ani dhagaa haraman. Akkamitti dhiiftaaf akkasiin jedhe dhiiftaaf isiin jedhe. Haadhaati isaanii illee daagiraa jedhe rabbi haaraadhamu. Nullee hin beeknu abboo rabbummaan badii ta'e kulli irra si haa dabru. Mee nullee ammootiin hin dasnu haa jedhu. Ani immoo wallaahi viidiyoo sallalaalee xiqqoo waan garaa kiyya keessa yaa isin dubbadhe xiqqoo ana dasna hin jedhini. Rabbumaaf jecha afwan jedhii rabbumaaf jecha anuu balleessu atu innuu si balleessu
Rabbumaaf jecha af walillahi jedhi. Sheeka isinitti fakkaate